Tokkummaa yammata muslimaa tokkummaan deebisaa waa hundumaa yoo tokkoomni argina mi'a islaamummaa namuu bakka jirru osoo wal jaalanne wal jibbaa fi tuffii lakkifne ni arganna jaalala rabbii ol aane ni badhaafamna jannata hawwine nu tokkoomsi rahmaa waltittaa jibbine nu tokkoomsi rahmaa waltittaa jibbine namni muslimaa akka qaama tokkooti ja'anii nu dhaaman ergamaan rabbiiti nuti arrafaallaa ergaa isaanii taane firqaa fi gosummaan durfanne dhaamsa ergamaa rabbii daganne karoora yahudaatti Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagantaa konferansii guddaa godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Burraaysa. Godina Harargee lixaa aanaan Daaroo Labuu magaalaa Burraaysa madrasaa bifa ammayyaa ta'een jaartee qopheessaa kan jirtu yommuu ta'u isa kanarratti muslima addunyaa irra jiran hundaan na cinaa dhaabbadhaa na deeggaraa isiniin jetti. Sagantaan konferansiidhaa kun Shawwaal tokkummaan deebisaa waa hundumaa yoo tokkoomni argina mi'a islaamummaa waliin nu dhiyeessi wal nu jaalachiisi xiqqaa fi guddaa waliin nu hammachiisi adii fi gurraacha waliin nu dhiyeessi hiyyeessaaf dureessa waliin nu qindeessi ulamaa teenya harka wal nu qabsiisi faraduu faasidaa isaan jidduu baasi isaan jala nu hiriirsi nu tokkoomsi akka kanniisaatti waliin nu jabeessi akka habbeetti wal nu jaalachiisi akka sahabaatti wal jala nu oofi akka mitiitti tana hundaa'uu tan fiddu tokkummaa islaamaati harka wal haa qabannu bakka jirru.